elementary yookaan high school yeroo irtu xalayaa jaalalaa barreessitee beektaa? Inni kun gaaffii biraati. Laakiin akka ija laafaan maargar. Gaaffii biraati kuni. Lakki hayi maal seete tapha waan ta'eef. Rakkoon qabu gaa xiqqoo irraa isinii jedha. Anillee barreessuu baadhu namoonni barreessan jiraachuun isaanii ni xiqqoo. Okay. In barraafee Siif barraa. Siif barraa. Ani garuu barreessa. Argitee ija laafuun harkas nama laaffisa. Namatu nama barreessa. No, namni na barreessa jechaan jiru min. I know. Eshi. Si barraa ture miti? Si barreessu Aha, dubartoota naa barreessa. Ija laaftu dhugaa. Amma amaneera. Isaanidha. Haa ta'u. Maal jechuuf jirtaa yoo ati muddamaa harta gara na dhaabu? Turtiin daawwattoonni keenya kaa turtii artistoota gameeyyii kana lamaan wajjin hin qabnuun akka bu'aaraa akka bashannanaa jiran abdii guddaa qabna. Ammas walitti deebina. Tokkummaatti haa deebinu immoo waan gaafattu qabda. Haayee amma garamitti deemaa jirra? Gara hojii isaanii kan amma irra jiranitti deema. Tokkummaan amma hojii maal hojjechaa jirtame? Maalirra geesseerta? Egaa ani hojiin hojjechaa jiru hojii weelluu haaraa kanan qabadde dhufaa jiru yoo rabbeedhe yeroo muraasaan booddee nan dhufedhe yaada. Okay. Sirba aadaati. Sirba aadaa. Yaada waliin makkeen hojjechaa jira. Innis immoo gaa yoo rabbeedhe dafee uummata biraan nan qaqqabsiisadheen yaadaa jira. Uummanni akkasii eegu mee mata dureen sirba keetii maalinni yoo mata durees immoo himuun barbaanne ta'e sirbicharraa hamma tokko yaadachiisnu. Ayyee Yaadachiisuu osoo hin ta'in kaamiingi sun waan ta'edha. Dhufaan jira. Na eegaa. Eegaa uummata kiyyaa wanti jedhu aartiin uummata malee bareeddu. Uummannis fi aartiin wal keessa jira. Saniif deeggarsi uummata Oromoo barbaachisaadha aartiidhaaf. Aartiin uummata malee socho'uu akka hin dandeenye eenyumtuun beeka. Luqqeettuun aartii uummata. Saniif anis immoo akkuma jedhe yeroo dhiyoo keessatti yoo rabbi jedhe hojii ajaa'ibaa hojjechaa jira. Haala gaariin kan kanaan dura irra caalchisee hojjedhe uummata kiyya biraan nan ga'a isaanis immoo naaf jaallatu jedhee abdiin qaba. Sirba aadaati jette. Aadaa moo aadaa? Aadaa. Kan aadaati. Sirba aadaa. Jechuun sirbicha tuqxee bira darbuu hin barbaadamoo yoo hin barbaanne ta'es immoo rakkoon qaba. Ayyeegaa eeguma isaan bira ga'e odoo dhaga'anii bareeda. Yaa ta'u sirgetti ni xiqqoo shirraa isinii. Waliin hojjeta. Inni beeka gaa walii jechuun quba ol qabu. Sirba waliin hojjeta. Yeroo hundaa boolessa boonaan jira wal fakkaatan jira bilbila. Kanaaf egaa. Ani wal fakkaatan jechuun kiyya Oromoodhas dhiiga tokko waan ta'eef. Hojiidhaanis immoo. Tokko hojii wal fakkaatan. Kanaaf cinaa jiraatan laakki. Kanaaf ammas. Ta'uutii gaa'esh. Erga itti haa ta'an illee sinqeeku. Kootu etta gara miinan nu fayya lookoo karra shananii natisku atis naafuu baddu rakkoo koo. Kootu etta gara miinan nu fayya lookoo karra shananii natisku atis naafuu baddu rakkoo koo. Kootu etta. Egaa biraanonni nan beeka ture odoo beekne haalaa qaba ture hin beekne jechuudha. Haalaa qaba ture hin beekne hubanne akkasii nan beekatee dura dubbachaa ture hin beeku beekuu dhiisuu isaa sumaan naaf hubadha. Sirba jaalalaa fakkaata garuu. Siraalee ima jala qaba sirbichi kun amma hagana. Kanaaf. Sirba waan ta'eef. Karra shananii. Harmatan asitti fedha yoo ta'e uummanni maal argee Saniif. Nuti waanuma hojjetaa jirtan uummanni akka beekee isin eeguuf malee baay'ee isaa akka irraa jettan hin feenu. Karra shanan. Finfinnees yoomaa jira jechuudha. Ani beeku. Karri cufaa karri Finfinnee kun akkamii nama dabarsuu didaayiraa ilaata? Egaa karri Finfinnee kun ammallee kan haala yeroo durii sanirra dhaabbeen hojjedheen turedha. Amma gulaalamu malee weellu turedha. Sirbicha aadaa taanaan ammas inuma adeemsisa. Saniifi karri Finfinnee kun karra Finfinnee kana ergaa baay'ee qaba. Gara abbaan hiikkatetti kama weellu. Ati jaalalatti hiikkatta taanaan kan jaalalaati. Karaatitti hiikkatetti siif hiikkama sirba. Ani immoo karaan itti yaadee hojjedhetti hojjedheera waan ta'eef. San jechuu barbaadeen. Sittaa tolu inni guddaan
jabaadhuti bahee immoo akkuma sirba kanaan dura gadhiifamee agarre inni kunis bahee haala gaariidhaan fooyyessee sirriitti of qopheessee dhufaan jira jechaa jirta waan ta'eef nutis jabaadhu akka milkooftu hawwii guddaa qabna. Akkana deebinuu immoo gara isaatti. Inni akkana naan jechaa rabiyaasi. Kootudha. Maalee. Bireenis sirba haaraa hojjetaan jira jetteerta. Maalidha mee sirbichi immoo mee keetii isaa barru uummanni isaa barru? Sirboota amma haaraa jemmare naannoo sirba 5 wayitii. Kan dura dubbadhe albamii tokko akka guutuu yaadaan deemaara. Isa keessaa ammoo warra biyya kiliibii tokko waraabudhaafani. Isa deemaara sirbichis gara dhumuutti deemaara warra biyyadhe. Bara sana keessa xumuree yaadara. Isa kana mirkeessa rabbiidha namni yaada waan ta'eef. Sirba jiddaa illee faayisaa qaba. Sirba jiddaa. Jiddaa dhaqxee beektaa. Dhaqxee beektaa. Irreecha malkaa sirrii dhufnee turre. Egaa Oromiyaa waan ta'eef kana iddoo hundaa quba qabna. Dirqama immoo iddoo tokko jaalatu hin ta'in naannolee wajjin qabna. Aartistaanii ta'ii kamisillee aadaa kamisillee baruu qabna. Kanaaf isa kana hojjechaa jira. Shaggoo illee warra biyya nama tunaa barreessaara. Isa kana keessa galchi barbaadee ture. Geeshee daalaalini Lakki kan isaa isaa miti. shaggooyyeen akkasi waan hundaafuu sirbi jiddaa sunoo. Jidditti illee amma tokko ishiis xumureera. Waan xiqqoo tafti. Malee xumureera. Walaluun isaa dhumateera. Dhumateera. Maal jedha sirbi jiddichaa sun? Bullalee jiraatamu boolee damaanni kee manarraa fagaattare naangalee yaanni kee. Bullalee jiraatamu boolee damaanni kee manarraa fagaattare naangalee yaanni kee. Bullalee lafa seenaa kee beebee tufaatii kaarra shantuu nama geessa. Filadee tasti jaalee durbee jidda hunda keessaa siyaa madaanaaf dhageessa. Jidda yaa biyya gootaa biyya baba biqilaatii hamtuun nullaaltu ijaani. Nusanyii Oromootii dakushii dhigni kootii haasinni suuduu kootii jedha turbichi. Uummata biraan ga'uuf fixe. Uummata biraan maal gaafate? Feensi ta'ee ga'u. Maal ta'a osoo hin jiddatti dhaladhee? Sirba leemmanii qabdanii. Leemmanii yoo hin baastu. Haa ta'u waan gaarii hojjechaa jirtu sillachuu iyyuu sirbi waliin hojjechuuf immoo yaaddan jira gara fuulduraa. Waan kanallee waliin dubbanne garuu. Iccitii baasuu dhiisuu dandeessu. Sirba aadaa wayii aadaa masqalaati. Waliin hojiidhaaf bara ofiitti yaadaarra. Masqala taanaan gara sooddoo dhufuun isaanii dhoofu. Sirba aadaati. Isa kana isaallee waliin taanee hojjennee mari'anneerra. Biraanuun koomeedii kanallee yaalta. Koomeedii kanallee hojjeta diraamaa. Diraamaa yeroo baay'ee yaalta jiratullee jedheera. Bakka fakkeessee hojjechuun jaalladhan tola. Sirboo namaallee fakkeessee sirbuu. Dubartii fa'aa ta'ee hojjeta. Maaliif gaafanii diraamaa waan ta'eef diraamaan immoo bakka dirqama fakkaattee argamuu qabda. Yoo kolfi jedhee kolfu yoo boo'ellee sobdeen immoo dhugaalee buusu jira. Anamachi baay'ee muuxata fuulduratti dobboo yaagee iniman bu'a diraamaa waan ta'eef. Bakka fuula keetirraa lallama waan ta'eef diraamaa gochaa hin deemta. Isa kanallee jechuutti jira warra biyya kanaa nama hojjechaa jira ammas. Stage performance sirriitti itti guddate jechuudha. Eebbaa maal taate kanarratti waan dubbachuu barbaadu. Artistoonni keenya baay'een stage irra gaafa ba'anii performing gochuu agas mara miti. Garuu kan warra Habashaa gaafa laalte stage performance sirriitti danda'u. Maaliif hojjetee tokko kilabii keessa guddatu lama immoo azmaarii beetii wanni jedhamu jira. Sirriitti sagaleen isaanii qarameeti kan inni jedhan. Weellistoonni keenya baay'een garuu waan kanaan inuma hamatamu. Garuu artistoonni gameeyyiin akka Andu'aalam Gosaafa stage irratti akkamitti akka performii godhan waanuma agarreessi waanuma beeknusi jechuudha. Kanaafiyyuu ati immoo artistoota stage irratti sirriitti taphatan keessaa tokko akka taatu karaa fuulduraa abdii guddaan qaba. Itti fufatan. Yoo deeggaraman warri lafaa ba'uun yoo deeggaraman warra gara olii jiran akka bakka bu'an uumaa shakkiin qabu. Inni guddaan
Jabaachuudha. Yeroo tokko waan duraa hojjettee feelsii alaa gochuu danda'a. Akka barbaaddisii ta'uu dhiisuu danda'a. Amma barbaaddee ilaalamuu dhiisuu danda'a. Artistoonni baay'een warri lubbuun jiranis warri lubbuun darban amma namoota guguddaa irraa kaasee hojiin isaanii kan hin beekamne akka jiru beektu. Yeroo dhiyoo keessa beekaman baay'een isaanii jechuudha. Artistii tokko osoo amma maqaa naa kaastee sirba inni ittiin feel godhe yookaan sirba inni ittiin kufe sirbi isaan laalamne sitti himuu nan danda'an. Baay'een isaanii akkas jechuun fakkeenya Hacaaluu Dhumaayyuu fudhadhu. Steejii irratti faa sirbaa ture miti. Sirbi isaa inni duraa garuu amma yeroo dhiyoo kana yookaan immoo 2000 wantoota naannoo 2000 ba'an sanaan dura sirboonni biraas jiru kan hin laalamne barte. Kanaafu kan akka Sayyoo fa'aa nama duratti kaaste. Sayyoo fa'aa, Haaloo Daawwee fa'aa, Alii Birraallee sirbi hin laalamneef baay'ee jira. Siigalee kana yeroon kaasu maaliif seete? Har'uma kaatee har'uma waan barbaaddu taataa miti. Jarri sun sirbi isaanii kan duraa yeroo jalaa kuusan yookaan immoo yeroo uummata bira hin geenyeefsan osoo abdii kutanii maqaa har'a argatan kanan argatan. Inni guddaan maa inni abdii kutuu dhiisuudha. Teedii Afroo akkana taa'eera miti amma. Sirbi isaa Aboogidaa dura inni baase namni beekuyyuu hin jiru. Siigalee Abbabaa Takkaafaa fudhattee namoota biraas warra fiilmi irratti hojjetan wanti duraanii isaanii inuma jalaa kufa. Warra adii biras deemu. Warra adii biras deemu. Hojii gaarii hojjetanii dadhabanii amma dadhabbii isaanii argatanii yeroo booda yeroonis nama kaasa yeroo tokko tokko abdii kutuun hin barbaachisu. Warra gara olii kan bakka bu'u baay'inaan warra amma inni guddaan immoo onnee keessan yoo cimtanii hojjettan nutis immoo kaayyoon keenya warreen akkasii akka jabaatanidha. Sochii isaanii akka hin dhaabne. Sagaleen mucaa kanaa dirqama sagalee bareedaa miti. Aartiin nama hunda keessa jira waan ta'eef namni hunduu artiistidha uumamaan baay'ee jechuun wanti kennamuuf jira. Kennaa isaa immoo hin guddifata. Kanaaf yoo sochii namni waan diivilooppii gochaa deemtusidha. Yeroo baay'ee istuudiyoo irratti fookas goona. Fedhiin jiraannan Steejii irratti iddoo garaagaraatti hojjechuun ikkoo achumaan guyyaa tokko baata beekta. Hagasitti garuu ijoollee akkanaa dhiisiti namni giddumaan osoo artiin beekin artistii ta'e baay'ee jira. Ati sama dirqamumaan wal beekna iccitii waliin baasnu. Iccitii waliin baasnu. Aartiin isa waamne aartiin nama miira jedha innis yeroo baay'ee. Inni illee jira. Ani hin jenne Bara fuulduraattillee walitti ta'uu dandeessaa? Seriously jechuudha. Namni dirqamaan artistii ta'ee jira yookaan maallaqa waan qabuuf yookaan waan ta'e waan ta'uuf ijoolleen akkanaa immoo dandeettii qabaatanii yaada uummataaf quuqamu of keessatti qabaatanii amma walaloosaa inni kaase keessatti yoo gadi bubbuutee lallaaltu hiikkaa wayii qaba. Sirba jaalalaa kan inni jedhes kan inni jedhes gubbaansaa jaalalaa fakkaatu malee quuqama uummataa kan agarsiisudha. Uummanni immoo ijoollee akkanaa jajjabeeffachuu qaba. Kaayyoon biriij artiist kanuma. Jajjabaadhaa isin hin jenna. Qiddist wanti maal dabalu kanuma bakka xumureen jiraani. Gaaffii hin qabdu. Gaaffii hin qabu. Isin wanti dabaltan jira wanta addaa ati gama hundaanuu socho'aan jira jetteerta. Gama tiyaatiraa kanaanis immoo shoortii muuviillee nu wajjin hojjete baay'ee mucaan kun. Koomedii hojjetaa, weellisaadha, isteejii irratti performi gootaa, waan waan hojjenne qabu jechuudha. Inni immoo osoo isatti akkuma jedhe obboleessummaa isaa osoo cimsate waan inni amma gama baacuutiin haasaan isaa kunuyyuu diraamaa ta'uu waan maluuf inni illee osoo cimee innis gama diraamaatiin dhufuu akka danda'udha kanan ani hubadhu. Wantichi beektaa ani intinis tureera awusoo keessa jedheera. Awusoo Odaanaa jedhamu jira magaalaa Dufamii aanaa keessa. Achi keessatti illee dandeettii kiyya horadheera. Achi keessa sagalee isin hojjennaa, diraamaa isin hojjennaa, shubbisallee waa baay'ee wal barsiifna. Sirboota namaarratti shakallaa, vookaalii achitti hin bare. Isaan booda immoo naannoo maqaa irratti illee awwisoo caaffatamaa inni dhaabnee turre. Kana kanarraan ka'een dandeettiin kiyya tokko ishee keessa kooti naaf dhufe. Jechuma aartii jedhamtu ofitti fudheera. Aartiin maqaa ishii qabdu waan ta'eef. Yeroo hawwisoo hojjettu baay'inaan sirba eenyu jaalattaa? Yeroo osoo jedhu sirboota durii hojjedha baay'inaani. Warra durii sirba Tsaggaayee hojjedha. Sirba Sayyoo. Mee sirba Tsaggaayee osoo dhageenye yoo? Sirba Aleksii hojjedha Sooddoo fi Addisuu Addisuu san ta'e intani Aleksii sirba Sooddoo. Mee sirba Sooddoo kana. Sirba Dufaan jaalatanii. Kan Tsaggaayee baay'ee. Ani Oromiyaa bal'aan jaaladha garuu Sooddoo kana. Walii galaa akkasii. Dubartiin silaa aangootti dhufaa.
yaa soodoo biyya bakkee wayyaa yaa soodoo biyya bakkee wayyaa sifan gugguubadhaa makka dhakaa gaayyaa akka dhakaa gaayyaa makka dhakaa gaayyaa makka dhakaa gaayyaa hawwituun argattuu doofaa miyyaafadhuu bari hawwituun argattuu doofaa miyyaafadhuu bari biyya bakkee wayyaa gabra maaram gaarii gabra maaram gaarii gabra maaram gaarii leenci fi qeerresii tuqaan jaalatanii leenci fi qeerresii tuqaan jaalatanii yaa gara suudhuqii goota abdatanii leenca abdatanii leenca abdatanii leenca abdatanii gootota Oromoo kam kaasee kam niisu gootota Oromoo kam kaasee kam niisu Balcha abbaa nafsu goota dhiira jabsu goota randa jabsu. Nice. Iwee bulaale gaara laale gaara. Iwee bulaale laale gaara. Iwee bulaale gaara laale gaara. Iwee bulaale gaara laale gaara. Yaa sooddo laale. Biyya bakkee wayya laale. Laale gaara. Biyya sattu wayi laale. Laale gaara. Iwee bulaale gaara laale gaara. Laale gaara. Asirratti laale gaara. Wali sootis laale gaara. Kaan sirba malee maaltu nutti fayyada. Sirbi soddoo kun yeroo baay'ee deebiin nama dayyuu geerarsa isaa kanarratti deddeebiin olema xiqqoottan dhiise malee. Ka'uuf jirtaa jirti? Oduun irraa dabuu baate ka'e. Ati geerarsa hin dandeessaa? Danda'a akka danda'u kun jalqaba Geerarsa agarsiisa. xiqqoo yommuu namni geerarus ta'e yommuu hin geeraru bakka nan teechisu. Miti. Onnee dhiirota akkasii. Geerarsi eenyu teechisa? Anaa gizitu. Daawwattoonni keenya maal akkanaan jedhan hin beeku malee. Jechuun anuu geerarsa yeroo wanni muudi keessaan galabaa jiru. Anuyyuu geerarsa dirree san dhageetaman dubartiin hin geerartu. Jedheetuman tasgabbaa'ee ta'a. Osuma jirtu moo isheen illee hin geerarti beeki. Sooddoo irratti warra ciccimoo nuu kaaseenni warreen akka baqqalaa wayyaa garasuu dhukii maal maaliin kun baay'ee irratti hojjetamuu qaba baay'ee. Nuyyuu hojii manaa keenya. Jechuun seenaa isaaniillee sirbuus baannu seenaa isaanii qorannee sirriitti diiteelii namni baay'een isaan inuma beeka garuu kitaaba irratti barraa'aniiru. Gootonni sooddoo baay'ee jira. Keessumaayyuu baqqalaa wayyaa akka xiyyaaraa kuffisee eenyutu beeka. Nuti warra sooddooti baay'ee jechuudha. Seenaa beeka seenaa jedhata. Sooddootti ana qarsaa maallimaatti I think siidaan goototaa dhaabbatee ture yeroo dhiyoo kanatti guyyaa 2 dura guyyaa 3 dura asumaanis wal yaadachiisaan deemuun bareeda. Hojiin akkasii gurguddoon hojjetamuu qabu. Abbaa qabeenyaa wayiitti dhuunfaa wayiitiin kan hojjetame siidaan sunillee abbaan qabeenyotaa biraatis artiistoonni keenya ijoolleen barattoonni keenya warreen hayyuu baay'ee qabna. Seenaa sirriitti kan beekan sirriitti kan dubbisanii hundumtuyyuu waliin taanee seenaa mul'anne ifatti baasuu danda'uu qabna. Akkuma abbaa qabeenyaa darbe siidaa kan hojjechiisetti. Tole galatoometis sirba sooddoo waan nu yaadachiisteef. Egaa artiistoonni wanti isaan namatti tolan keessaa sagalee isaanii qofa yookaan immoo yeedaloo fi walaloo isaanii qofa osoo hin taane wanti isaan qabatanii dhufan. Keessumaayyuu bifa jaalalaa fakkaatee waa'ee biyyaa, bifa biroos fakkaatee immoo waa'ee dhala namaa. Oolmaan abbaan ta'e immoo uummataaf hojjetee darbes namni akka awwaalamee nafni seenan isaa akkasitti babbaasu. Inni xiqqoo geerarsa hin danda'a naan jettee duraan haa yaalu moo bira dabarra? Geerarsa yaalee hin danda'a. Waan namni gareellee wanni itti ka'a. Akkas jedhe. Amala qaba. Wanni waan ta'eef. Dhugaa akkuma biree geera. Amma gidduu obsee ta'e. Ani kaan eegaa ture. Nama kaan ilaalee. Amala isaa malee beekufani. Ayyaa akka inni salaalutu beena kofalchiisa irraan. Ageerraruu. Yaageerru. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya cufuuf deemaa jirra. Isaan gaa hiriyoota wal beekuu waliin kolfuu waliin taphatu. Tapha isaanii nuuf sheer gochaa jiru. Amma immoo sagantaa keenya cufuun dura inni osoo hin geerarin hin baanu jechaa jiru. Mee saganticha gaafa cufnu geerarsaanaa cufnuuti. Gaaffii salamaan ifuun qaba. Hojii babbareedaan akka dhufaa jirtan laalleeti kan jirru. Mee namoonni akka isin bira dhaabbatan barbaadanii uummanni bal'aan akka isin bira dhaabbatullee dhaamsa dhaammachaati kan turtanii. Isaan irraan alatti hojii aartii kana hojjechuu keessaniin dura hojjechaatis kan jirtanii namoonni isin cinaa dhaabbatanii ogeeyyii ta'uu malu.
isin akka gargaaran barbaadan hojjiraate asumaan dhaamsa dhaammadhaati dhuma irratti immoo geerarsa geerartu yookaan tokko tokkoon geerartanii sagantaa keenya goolabna jechuudha. Hayyee egaa dhaamsinanii dabarfachuu barbaadu asumaan carraa argadhe kanatti fayyadamee aartiin sila jedheen ture yommuu darbetti kaaseen ture ammas irra deebi'aa maaliif aartii namni hojjetu tokko bu'aa baay'ee qaba. Aartii jechuun nama galeefitu waa'ee aartii beeka. Aartii jechuun namoonni gariin isaanii gaafa yuutuubii irra yookaan immoo iskiriinii tachii irra ilaalan waanuma aartiin suuqii seentee akka sooftiitti bitattee gad deebitutti fakkaachuu danda'a. Aartiin baay'ee ulfaata. Aartiin bu'aa baay'ee qaba. Agaa aarsaa lubbuus gaafatutti illee jira. Wantoonni ati barbaaddu siif hin guutan wantoota baay'ee jira. Aartii hojjechuuf immoo amma yeroo muraasaan as haala dorgommii keessa galee jira aartiin. Saniif wal qabatee ati eenyuun dorgoma seenaadhaan wal qabsiisee maaltu naaf jaalatamatte gaafa uummata biraan geessu uummanni immoo siifis laaluu qabaa sis deeggaruu qabaa. Inumaa aartii ijoollee keenyaa fi warra abashoota kanaa walitti dhufu dhugaa dubbachuudhaaf nuti Oromoon miliyoona 60 akkuma baay'ina keenyaatti yeroo muraasan as booddee aartiin Oromoo jajjabaachaa jira. San dura garuu beekamu ture. Maaliif jennaan warreen abashoota kana eenyumayyuu ilaaltan fakkeenya fudhachuu dandeessu namoota baay'ee aartii nam tokko hojjete taanaan duukaa baay'ee jajjabeessu akka inni san caalatti bahu taasisu. Keenya uummanni keenya akka bal'ina keenyaatti akka baay'ina keenyaatti aartiin keenya ammoo xiqqoo ishii dabalaa dhufeera amma tokko tarkaanfachaa jira malee agas maras yoo ta'u baate saniif uummanni Oromoo uummanni bal'aan kun deeggarsa aartiif qabu. Aartiin waa baay'eedha. Anaaf aartiin eenyummaa kooti. Waa baay'ee ni ibsadha aartiidhaan jechuudha. Gadda kiyya nan ibsadha. Gammachuu kiyya kan nan ibsadha. Aadaa kiyyatti nan ibsadha. Aartii jechuun calaqqee uummata saba tokkooti akka kooti. Saniif uummanni Oromoos ta'ee abbaan qabeenyaa dhuunfaa aartii bukkee akka isaan dhaabbatan gamanumaan fi jaalattoonni aartii fi aartiif quuqama qaban jajjabeessuun barbaachisaadha. Namni tokko gaafa hojii tokko hojjetee waraabbiin tokko mataan ishee meeqa akka seente hin beektu. Aawuda tokko hojjechuudhaaf namni tokko aarsaa akkamii akka kaffalee gara aartii istiidiyoo seenee achi baafatee gara waraabbiitti seenu beekamaadha. Saniin immoo uummanni keenya fokkos godhee abbaan qabeenyaa Oromoo hedduu jira. Dhugaa dubbachuuf taanaan namoota baay'ee qabna. Isaan illee akka sponsor ta'anii odoo aartii kana bukkee dhaabbatanii inuma caala aartiin keenya akka baay'ina keenyatti wal madaalaan jiru kanan jedheef sanii fi uummannis immoo irra yoo deeggarsa argate wallisaan tokko fuula ittaanutti hojii bareedaa hojjetee baha. Saniin asumaan dhaamsa dabarfachuun barbaada. Deebi'ee immoo warreen nuti yuutuubii mataa isaanii qaban illee fakkeenyaaf hojii garaagaraa hojjetan aartii bukkee dhaabbachuu qabu. Faayidaa mataa isaanii dhufa qofa laaluun qaban. Fakkeenya kaasuudhaaf namoota baay'ee jiru. Namoonni dhimma dhuunfaa isaaniitiif qofa fiigan yuutuubii odoo qabaatanii jiranii jechuudha. Gaafati hojii tokko hojjettee geessitu ofii kiyyaaf illee wanti kun yoo naqonnamuyyuu baate namoota baay'ee irratti weellistoota baay'ee yuutuubii irratti gaafa fe'atan amma yuutuubiitti fe'atanitti feesisanitti jala fi bilbiluuf inumaayyuu bilbilee isaanii biizii godhu. Gaafa sirbi sun dhaqee yuutuubii irra koru isa booda bilbilan kaasa. Asuma dhaamsa dabarfachuu barbaada warra yuutuubiitiif. Isaanis dhimma dhuunfaa isaaniitiif qofa odoo hin taane aartii jajjabeessuun dirqama isaanii akka ta'e asumaan dabarsuun barbaada. Dhaamsa bareedaadha. Atis mee walitti qabnee dhufnaa gama biriitiin immoo. Inni illee kaaseera garuu wanti marra deebullee hin qabu. Yaadni keenya wal fakkaataadha. Amma tokko maal tiraa irratti aartiin akkuma jedhamu aartiin qabeenya. Qabeenya nam tokko bichaa miti qabeenya uummataati waan ta'eef. Gar tokko yoo ilaalu aartiin meeshaadha kaawwatan. Meeshaadha meeshaa waraanallee ta'uu danda'a. Bakka qabeenya guddaa qabeenya kana jedhamedha. Qabeenya kana immoo uummanni Oromoo dokun uffatee namoonni meeqa ta'uu danda'a. Amma ijoolleen baay'ee isaanii sagalee ajaa'ibaa kan qaban bakka iddoo kiliipii itti waraabsuu kan dhaban hin jiru. Sagalee bitanii kiliipii kan waraabsanii namoota baay'ee jira. Deeggarsa dhabanii ta'u. Kanaaf abbaan qabeenyaa tokko namni Oromoon baay'ee qabdi akkuma amma ni kaase qabeenya guddaan Oromiyaa keessa jira. Abbootiin qabeenyaa aartii bukkee dhaabbatee deeggarsa godhe
namni asitti bakka biyya kanarra darbee biyya alaatti irree kan deemu jira. Ijoollee baay'een sagalee guddaa qaban jiru. Kanaaf ammas haa ta'u amma tokko gargaaraa jiru ammas gargaaraa hin ta'in gargaaraa jiru. Ammas immoo akka nu bukkee dhaabbatan abdiin qabaa. Deeggarsa argannaan waa baay'ee hojjechuu dandeenya. Maaliif aartiin sirbuu qofa miti diraamaa jira kitaaba maxxansa barreessuu jira. Waa baay'ee of keessaa qabdi waan ta'eef. Kanaaf deeggarsi aartiidhaaf hin barbaachisaa. Abbootiin qabeenyaa deeggarsa akka godhan jedha. Kiyyaanuma yaadne. Egaa Qeddis akkuma tokkummaan dura kaasee ammas inni itti dabaleera. Keessumaayyuu ijoollee lafaa ba'an jechuun akkuma faalaasii baay'ee jira dura akkuma kaasee san jechuudha. Sirba isaanii keessumaayyuu wanta dura itti dhama'anii hojjetan tokko yoo gadi jalaa bu'e abdii kutuun jira. Ijoollee lafaa babba'oon immoo chaalenjiin sun osoo jiru chaalenjiin amma isaan jedhan kun yoo isaan quunnamate xiqqoo duubatti nama harkisa. Dhaloonni biraa immoo warra duraan ture warra gameeyyii akka bakka hin buunes duubatti deebisa. Kun immoo aartiis hin kuffisa. Aartiin immoo lafarraa harkifamaa deeme jechuun guddinni biyyaasii yaadamu waan baay'een gadi duubatti hafaa deema barte. Kanaafuu warri qaamni ilaallatu akka isaan deeggaruu fi keessumaayyuu immoo wanti shook nama godhumaa inni bara kana bara yuutiibiiti. Egaa hojjetanii gara yuutiib chaanaalii wayiitti geessanii booda immoo akkuma dura tokkummaan nuuf kaase gaafa hojiin sun hojjetamee amma hojiin xumuramutti gaafa sirbicha sana of harkatti galfatan riijeekti nama gochuu jira jedhe kun immoo tootaalii roong waan baay'ee waan ta'uu hin qabnedha. Inni tokko daameejii kan uumu tokko kanaadha. Kanaafuu isaan dhaamsa dabarfataniiru warri dhimmi kun ilaallatu warri yuutiib irra jirtanis keessumaayyuu warri ijoollee qacalee warra guddachaa jiran irratti warri sirba isaanii gadhiistan warri sirba isaanii irratti waan garaagaraa hojjettan adaraa keessan dhaamsi isaanii kun isin bira ga'ee hojiirra akka oolu isiniin jenna. Sagantaan cufnuu sirbaan cufnaa jedhaniiru. Geerarsa moo sirba? Lama ta'aniitu agirra. Shubbisa nan danda'a jetteerta? Agachiisuufi. Yookaan inni weelluu siyaa. Shubbisa illee nan danda'a. Meen agarru. Xiqqoo ishee geerra sana waan jaallatuufi. Wanti waliin sirbamu jiru yookaan wanti waliin geerraramu wanti beektan. Ambootti ta'uu mala yookaan gara naannoo dhaloota keessanitti. Inni jira garuu. Kakooti miisuma afaan iyyamamee tokkicha nama agarru. Mee geerrari. Geerarsa gaa sila geerareen ture geerarsa kun yoo baay'ate gara biraatti illee nama gaafa geeraru sodaatiin si cinaa jira. Sodaafe miti waa biraa keessa si galchuu danda'a geerarsa usitti hammaate anamma gaafa geeraru faana nin bu'a amma boo'ee immoo sooftiinis yoo jiraachaa sirba geerarsaa dhiisneetuma har'aaf waan nu shabotee wayii sirbinee kunoo Biraanuunis shubbisaan nama fakkeenyaaf ogummaa shubbisaan hin qabedhe xiqqoo mee shubbisa ambootti baay'inaan jaalatamu akkam faa shubbisu xiqqoo Ittisa jaalatu maal warra boo isinis tokkuma maal Shawaa keessa irra wanti shawaan kan irra garas hin qabaa wantoonni biqiltuu jedhamti sirbi dhiiksisii qabni hin jira waan ta'eef ijoollee sagalee sirbaasuu akkuma nuufanne mislaamatti ragaduu dandeenya. Dura sin lamaan gaafii wal qabatanii isheetu sirraa batee sirba Sabaddooyi atimmoo sirba Tsaggaayee xiqqoo ishee irraa fayyadaa ta'e xiqqoo ishee kamsa iyya waan ta'eef hin rakkisnu sirba Tsaggaayee Daandanaa irraa nuufaa jedhu. Habeebee manaan jiru shaggee burtukaana koo maali kaan habeebee keessa ibsaa ibsu keessa warri akkamii shaggee burtukaana koo keenya akka loonii nama tiksu. Yaa kaayi gaamadii shaggee burtukaana koo yaa minaan akaayyo shoosho gugguubanii. Anaatu si jaalate shaggee burtukaana koo keessa kee fageesse osoo hin baatinni. Habeebee manaan jiru shaggee burtukaana koo maali kaan habeebee keessa ibsaa ibsu. Keessa warri akkamii shaggee burtukaana koo keenya akka loonii nama tiksu. Akaakiin hin ceesisu shaggee burtukaana koo akkamitti ceete meela gagaafarsa. Goree mana kee bulu shaggee burtukaana koo yaa magaala kaarrun dhaabe rashaa rashaa.
Abeebee manaan jiru shaggee burtukaana koo maali kaan abeebee keessa ibsaa ibsu. Keessaan warri akkamii shaggee burtukaana koo keenya akka loonii nama tiksu. Keessa warri akkam? Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii hanga ammaatti tureen baay'ee akka itti bashannanaa turtan abdii guddaa qabna. Egaa sagantaa cufuuf deemna isaanillee dhaamsa isaanii dhaamsataniiru. Wanti irra jirtan baay'ee waan namatti toludha. Onneen keessanis namatti tola jabaadhaadha. Boru iddoo guddaa geessanii akka isin agarru immoo abdii guddaa qabna. Nu kabajanii waan asitti nu argamtanii fi turtii kana fakkaatu waan waliin taasisneef maqaa miidiyaa keenyatiin guddaa isin galateeffanna. Hayyeessi isatti nu affeertanii guyyaa irraa waliin haasaa gochuu keenyaaf guddaa galatoomaadha. Yeroo biraas immoo deemnee wal agarra jedha. Ulfaadha. Ayyeegaa dhugaa dubbachuudhaaf isinillee galata guddaa qabdu. Waamtanii iddoo kanatti fedhii keenya akka nuti uummata biraan geenyu taasisuun wanta jajjabeeffamuu qabudha. Nu qofallee odoo hin taane ijoolleen nu duukaa jiran jiru. Weellistoonni garaa garaas haa ta'u koomideen warreen hojjetan akkatti gara miidiyaatti dhufanii as yaada qaban fedhii isaanii uummata biraan gahuun wanta guddaadha. Kanaaf akkuma kanatti jabaadhaa itti fufaa nuuf jiraadhaa kabajaa guddaa isiniif qabnaa isin jaalannaa. Nullee jabaadhaa isin jennaa duubatti hin deebinaadha. Kana qofa osoo hin ta'in nuti kana caala hojjettanii borus deebinee akka wal agarru akkuma hojii keessan kan kanaan dura irratti haasoftan mooroof immoo kana caala uummata bira geessanii isinis wanti yaaddan isinii milkaa'ee hojiin keessan bareedee asirratti qofa osoo hin ta'in miidiyaa biyyattii guuturrattuu akka mul'attan Ani fi isheen qopheessitoonni sagantaa kana hawwii keenyadha. Hojii keessan xumurtanii deebinee intarviiwun wal arguun keenya nafu nus kana daawwattuutaaf waadaa seen. Ayyee. Waan dabalu hin jiru tole kaa daawwattoonni keenya biriij aartii qophii keenya har'aatiin akka gammaddan akka bohaartan abdii guddaa isinirraa qabna. Torbeetti immoo keessummaa biraatiin aga walitti deebinutti nagaan nuti irraa qopheessitoonni qophii kana ana Qidist Baqqalaa fi eebbisaa jiru. Ogeessi kaameraa keenya immoo Boggaalaan nu faana ture. Keessummoota qaqqaalii fi ciccimoo faana turre. Boggaalaa Habtaamuu yeroo baay'ee duuba taa'ee nu gargaara. Ogeessa kaameraa qofa osoo hin ta'in ogeessa editaralleedha. Wanta sagantaa babbareedee chaanaalii lachirrattu biriij afaan Amaaraati irrattis biriij afaan Oromooti irrattis qophii simbira gahaa jiru Boggaalaa Habtaamuuti kan waraabbii kana boodayyuu kan itti dadhabu isaallee osoo hin galateeffatin darbuun barbaannu keessumaayyuu sagantaa kana har'a akkamitti akka hojjete nuti warra as jirutu beekna waan ta'eef ulfaadhu jennaanii horaa bulaa torban qophii biraatiin wal agarraa hangasitti turtii gaarii.